أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تابع البتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله برنامج كينيا كتاب شروط الصلاة سنرى وقلنا ميقر جرة وقلنا كل سلف على ججوارة أركان صلاة الرجل ده. أركان صلاة الرجل سنة كيس جرة فاتحة إلى فن فاتحة ولا الضالين جنة كليس فن ولا الضالين عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن سينا يهودا في نصارى سنة بتادو في نججو كناف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب واهي سينا يهودا في نصارى رابطه يهودا في نصارى أمة أكتي أمة ربين اتدلني إسان أباري أكتي إهمه أنافو مسلم توني سيغا إسان فانا deemurraa of eeguu qaban. Akka immoo isaan faana deeman رسول الله عليه الصلاة والسلام بيان سجل حديثة كيسة. والحديث حديثني عنه صلى الله عليه وسلم إرقام ربي الرودي فمين كمال جدو تتبعن والله دي مفتيسا والله دي مفتيسا سننا من كان قبل سننا كرا من كان قبلكم نما إسنين درت نما إسنين درت تتهي deemuuf teeysan yookaahu latattabi'unna hordofuudhaaf teeysan wallaahi ni hordoftan jechuu bar sana man kaana qablakum karaa warra isiniin dura dabrane wallaahi ni hordoftan hordofuuf teeysan hazwal quzzati amma baalleen xiyyaa qixxooftutti bilquzzati xiyyatti akka silaa xiyyatti qixxooftutti kan wal hin caalle jechuu bar baalleen xiyyaa akkanatti qat jedhee wal qixxaaxaa miti daddabina hin qabu caccabaa hin qabu akkuma sana isinillee isaanumaan walitti qixxooftanii deemuu deemsan jechuudha. Amrii duniyaa keessatti waa'ee fedhii addunyaa keessatti waa'ee faashinummaa keessatti waa'ee diingaddiisuu keessatti waa'ee ajinaa keessatti si galee waa'ee dhugaatii keessatti waa'ee uffannaa keessatti waa'ee kaayannaa keessatti waa'ee nyaataa keessatti kana hunda keessattu. والله إسان فانا ديمو ديمتاني إسان فانا هرفو تيساني حتى لو دخلوا عما أصوصينا اللي جحر ضب بولا وكالي عما أصوصينا اللي لدخلتموه سن اللين وما سنتنج بولا وكالي توني فكسيف جدن بولا وكالي كانت تدبو جدن إسي كانت تدبو بجودا كناف ربين اتفكس ججو وما بجو وهي كيست اللي وصوني في إسان هجتني هنم هجتني قالوا يا رسول الله يا إرجم ربي اليهود والنصارى يهود في نصارى بانتا كرا والرئيس نندرا فانا ديمو ديمتن هرده ولدت ويتجدت كان كرا يهودا في نصارى دي قال نجد فمن إيه نيوري يو إسان انتهي إيه نيوري جديبا أخرجا بخاري في مسلم تو قباسني حديث أسر راقا حديثني أكم رسول ربي عليه الصلاة والسلام همتي أرى الرقودان كينيا مال هردوفا يهودا في نصارى هردوفا جيجو سيقلي uffannaa keessatti uffannaan keenya akkam dhiiras ta'u dubartiis ta'u jalaa hin bahu jara jala faana deemuu deemu har'a yookaan of ilaalle tokko keenyaan an ka dubbadhu isin kan dhageeffattanuus uffata silaa anaa malu uffatu jirra ofuma godhadhu mee ofitti deebi'iti nama biraan baane nama biraatti quban qabin ofuma keetti ofitti deebi'i uffannaan ati ofirraa qabdu kun sigalee dhiiras ta'u dubartiis ta'u uffannaa islaamaati moo kan jara Yahudaa fakkaatu kan Islaamaa fakkaatamu uffannaan kee kan Yahudaa fakkaata mee of qoradhu uffannaa
kan si waxxaru, dubartiin gabaabduu, kan dhiiraa dheeraa, silaa kan eenyu kan dubartii dheeraa ta'uudha qaba, kan dhiiraa gabaabduu ta'uudha qaba. Har'a immoo faallaa kan dubartii gabaabaa, kan dhiiraa dheeraa. Yookaan qaamatti waxxaree kan qaamni keessaan mul'atu. Kun hundi isaatu hin ta'u. Eenyurraa hindii uffa ilaallee uffanna yookaan hoo eessa ilaallee uffanna. Dhiirri isaa akkas haa ta'u, jinsi isaa ta'u, mala isaa ta'u kan uffannu akkaataan nyaata keessa, akkaataan kaa'annaa kophee keenya eenyu ilaallee jara jechuudha. Subhaanallah. Yoon hijaba uffattee deemte gowwaa haaraa jedhaniin dhiirri yoo doorii uffatee deeme namni wajjin hin deemu. Isaa wajjin hin deemnu akka zabanaan beeku inni. Kana hunda jechuudha. Amma gaa dubbiin ni dheerata jechuudha. Subhaanallah rabbiin haa qajeelchu. Akkuma rasuulli rabbii jedhe san. والحديث الثاني حديثني لما فهموا افترقت اليهود يهودا غرغرباتي على 71 فرقة غريلي ترباتمي توكتي غرغرباتي أرقمت يهودان وافترقت النصارى أكسم نصارى غرغرباتي أرقمتي على 72 فرقة غريلي ترباتمي لمرتي الددباتي أرقمتي وستفترق هذه الأمة أمنك يكون اللي جنال أدى ففتقو تيسي أدى ببهو تيسي غرغر بهو تيسي على 73 فرقة غري ترباتمي سدت فرقة ترباتمي سدت كلها في النار أدى بهو قفامتي كان نما أجائب سيسو مالني كلها في النار شفت تيسيتو ibidda keessatti jedhe 73 kun kana keessa illaa waahidatan tokkittii malee 72 guutuu warra jahannamii jedhe subhaanallah. Qulnaa ni jenne sahaabonni jechuu jiran qulnaa ni jenne man hiya yaa rasuulallah tokkittittiin jannata seentu sun tokkittittiin adaabarraa najaa baatu sun eenyu isii yaa ergamaa rabbii qaala ni jedhe man kaana nama ta'e على مثل ما أنا عليه فكيوان أن الرت تهيفي وأصحابي وأن صحابك الرت تهي الرتنا ما تهي قفا جل وري جنة سين الرجاء أكسم يهودا قرقر باتي أرقمتي نصارى نس قرقر باتي أرقمتي أركم أكينيا خوارجا شيعة رافضة جامية صوفية ماري جل مكانا جرني سكسم أددك وقودا مني أرقم Sigilee beentee baay'ee jira ga'an lakkaa hin beeku. Keenya gaa akkuma rasuulli alayhi salaatu wasalaam himanii addunyaan kun guutuun har'a gara rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam himan kuni ummanni islaamaa kan gargar firqaa 73 haadhoodheedha mata waannaa isaati. Laakiin 73 sun damee adda addaa kanatti qoodamee argama. Hanga damee 1700 ol ta'utti. Fakkeenyaaf jarra kan Mu'tazilaa meeqatti bahanii argaman. Kara garee firqaa 20 wayi. Raafidaan akkas 20 wayi. Kawaarijaan akkas 20 wayi. Suufiyyaan akkas kara 7tti adda qoodamee argama. Amma suufiyyaan baay'eetu jira. Suufiyyaa Qaadiriyyaa, Suufiyyaa Naqashbandiyyaa, Suufiyyaa Sahrawardiyyaa, Suufiyyaa baay'eetu jira. Kun hundi isaatu 73 kan jedhame kuni hangafa isaaniiti, gurguddoo isaaniiti. Garuu amma Kawaarijaan asumatti adda adda wal qoodan asumatti silaa ufaalla fedhiisa ofii jala deema waan ta'eef gaafa kaanee wal labanee tokkumatu tokko kafarsiisa jechuudha. Subhaanallah rabbina jaanuma baasa. Haaya. والركوع ركوع بؤودا والرفع منه ركوع جتون جلب قبطو جتون والرفع منه أركان صلاة ديكون والرفع منه جلب قبطو القدتو جلب يرو قبطي القدتو حركك القدتو أكنا ما يرو الله أكبر جدو سنة جتو إذا قبطي القاتيو قوما كيران كاتو قدو ما قد يفتججو حركك جرين وريني
Abu Haniifaa faana deema jedhu garii warreen yeroo jilba qabannaarraa ol godhatan maal godhatan harka isaaniirra kaa'atan jechuudha. Sanii miti harka qomarraan kaa'atan yeroo jilbarraa ol godhatan. Amma jilbarraa yeroo ol gadaftee ammas gadi fiiddu jechuudha. Qas ol jettee hanga qaamni kee ol diriiree hafuura fudhatu tokkotti akkasumatti turte. والسجود على الأعضاء السبعة هم تربان الرت اللي سجودودا هم تربان الرت اللي سجودودا هم تربان كامي أدا توكو كانت كيسان لمان لكينيا لمان سادي hirpha keenya dhibba keenya lamaan jaha shan abba guddaa keenya isa gurguddaa quba keenya jechuudha fiinta qubaa miila lameen keenya meeqa walitti torba jechuudha. والاعتدال منه سجود الراء القدرة والجلسة أما استاء بين السجدتين يدو سجود لماني تاء أجتشو والدليل قوله تعالى رجان سجود الركوع الرد ربي قلت يا أيها الذين آمنوا يا ور ربتي أمنتن اركعوا ركوع قلاتي واسجدوا سجود قلاتي والحديث عنه صلى الله عليه وسلم حديثني إرجما ربي الراسبته ما أنجل أمرت أن أججمي أن أسجد سجودتي أن سجودتي أججمي على 7 أعظم لفي ترب الرت سجود أججمي ججورة كنافو حالا كان صلاة بيستلفتشو وان كتاب نجد الرد أجهني اتهججو الرا أفيقو كانت نرى برباجسة وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.